kabajamtoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya kanneen har'a oduu kana isinirraa dabarsuu jiru Hamilton TV ROL magaalaa Naayiroobii irraa kan isinii wajjin turu ani maqaan kiyya Ahmed Muhammadin. Walaloo xiqqoo takka waa'ee raayyaa abbaa Mincarraa isiniif jechuu dhufe akkana wajjin turtii gaarii gootan. Walaloon tiyya mata dureen isii ol baaseetiin dubbadha jetti quuqaa kooti. Ol baaseetiin dubbadhaa quuqaa garaa kooti. Wanti barana hayyuun keenya nuun jedhani baay'ee mataa koona nyaattee jirti. Barana waa hin beekne dachiin soomana nutti fakkaachuu diddee jirti. Soomana dhufaa jiru dagannee tatteenya barnu marti. Wanti akkas nu godhes haraaraa duraan baranneetu gaheeti. Haraaraa duraan baranneetu gaheeti. Yaa abbaa Uzeefaa maaliif akkana nu goota qalbiin si eegaa turre barnamuuti. Nutis numa beeknaa laakiin sirratti wal qabdee jirti hojiin garagaraati ammoo maal goona gaa duraan nu barsiifte ati akkuma huccuu hiidaatti yoo nashiidaati haaree hin dhaggeeffanne wallaahi beekne nuti nutti galgalooti bar yeroo dheertuu siin obsaa jirraa jiruu biyya ambaati amma sidhamnaan nutti mul'achuuf teessi rakkoon garagaraati ani waa hin beekne barana nutti marsuuf teessi dukkantii dafaati sheer waliif godha biraannaaf gahaa sagalee tooti. Yaa raayyaa kiyya yoo sagaleen tiyyatuun si bira geesse harka qullaa nan deebisin ati hanga ati naaf deebistu ani asuma taayetiin si eegaa asii hin sossowuuti hanga ati naaf deebiftu asuma taayetiin si eegaa ani asii hin sossowuuti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.